Assalaamu alaikum. Afaan Arabaa ajaa'ibaa fi salphaadha. Mee haa ibsu. Afaan Arabaa gama hedduun salphaadha. Keessattuu warra jalqabaniif. Rogaalee sana calaqqisiisuu barbaada. Barumsi sadarkaa olaanaa qabu seera dabalataa of keessaa qabaachuu danda'a. Garuu mata dureen asitti jiru kanaa miti. Afaan Arabaa, Ingiliffa, Hindii fi Teluuguu waliin wal bira qaba. Afaanota kana waanan beekuuf hunda isaaniis nan jaalladha. Kanaafuu qubee jalqabaa afaanota biroo haa fudhannu. Akkasumas afaan Arabaa wajjin wal bira qabee ilaali. Afaan Ingiliziif A barreessuudhaaf sarara tokko, sarara biraa fi sarara biraa. Hindiidhaaf walakkaa geengoo kan biraa, sarara, ammas sarara. Teluguuf geengoo, walakkaa geengoo fi sarara. Afaan Arabaaf immoo sarara tokko qofa. Afaan kamtu salphaadha? Afaan Arabaati. Waan nama hawwatu mitii? Afaan Arabaa namoota miliyoona 400tti siquun dubbatama. Akkasumas afaan hojiiti. Naannoo biyyoota 25 keessatti. Akkasumas afaanota hojii UN keessaa tokko. Afaan amantii Musliimoota biliyoona 1.8 ta'anidha. Musliimoota Araba hin taane biliyoona 1.4 dabalatee. Wassalaamu alaikum.